Akkam? Nagum. Nagaa? Fayyaadha? Eenyu maqaan kee? Lalisee Abdii. Lalisee Abdii ijoollee gaa Laliseen Abdii baga booqa birraatiin isin ga'e jechuu fi akkasumas ergaa ofii dabarfachuu dhufte baga isin ga'e. Baga isin ga'e. Maqaan kiyya Gammachuu Gaariin jedhama. Ani hambara dhukutaa afurii. Ani booqa birraan isin ga'e. An jechuun barbaadu abbaa kiyyaanii fi haadha kiyyaan. Mee ijoollee maal gorsita bara dhufu akkamitti qo'achuu qabu fuulduratti maal qophaa'uu qabu gorsi mee ijoollee. Dubbisuu waan maatii isaanii jedhan dhaga'u qo'achuu dubbisuu barachuu. Kutaa meeqa baratta? Afur. Kutaa afur baratta. Gara afuriiti moo afur fixatte? Afurti midha. Gara afuritti deemta? Sadi baratte ka? Waan kutaa sadiitti baratte si gaafachuu fandee. Tole? Tole baay'ee gaariidha baay'ee gaariidha. Mee qubee afaan Oromoo dubbachiiftuun baay'inni si meeqaayyuu? Dubbachiiftu? Dubbachiiftu? Shan. Shan eenyu fa'a? A. E. U. O. A. E. I. O. U. Baay'ee gaariidha baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha ijoollee argitanii. Tole mee kan biraa si gaafadhu? Baay'ee gaariidha. Ijoolleen sirna gadaa keessatti dhalootan waggaa 0 hamma 8 jirtu maal jedhamti? Dabballee. Dabballee jedheera. Hamilee kennaa fi dabballee jetteerti. Baay'ee gaarii. Dabballeetti ani hoo waggaa 9 Gadaa. Gaammee xixiqqaadha. Itti ani hoo? Gaammee gurguddaa. Akkasitti deemee sadarkaa gadaarra gahaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee sirboota aadaa Oromoo keessaa kam fa'aa beekta? Tokkeen tokkittumaa. Tapha ijoollee tokkeen tokkittumaa beekta? Tokkeen tokkittumaa ni beekta. Mee naa jedhu. Tokko maali? Tokko maali? Takkeen tokkittumaa. Lama maali? Lamaan buchaa re'ee. Mucha re'ee. Sadi maali? Sadeen sussummaanii. Afur maali? Afran buchaa sa'a. Afran mucha saayyaa. Afran mucha sa'a. Shan maali? Shanan qubaa harkaa. Jaha maali? Jahan jabbii qalataa. Jahan jabbii qaraxaa. Baay'ee gaariidha. Afaan isaa gaa afaan ijoolleetiin beektu miree ijoollee akkatti mi'aawu laata. Jahan jabbii qalataa yaa. Jahan jabbii qaraxaa. Torba maali? Torban naannoo Sanbataa. Torban? Naannoo Sanbataa. Saddeet maali? Saddeet gara leencaa. Saddeet dhala leencaa jechuu barbaade saddeet dhala leencaa. Kudhan maali? Kudhan boolloo saddeeqaa. Baay'ee gaariidha. Kudhan boolla saddeeqaa jedhee jira. Amma immoo ijoollee gaammee tokko laal mucaa jabaa tokkoof biraa qabaa. Barataa kutaa afuritti ture amma gara kutaa 5tti darba jedhee jira. Mee maal gaafannee gaafii akkamitti deebisaa cimaa fakkaataa ogguun laalu baga booqa birraatiin isiniin ga'ee jecha mee maqaa kee? Firaa'ol Miliyoon. Eessa jiraata? Magaalaa Fiichee keessa jiraata. Tole mee magaalaan guddoon Oromiyaa maal jedhamti? Magaalaan guddoon Oromiyaa maal jedhamti? Fiichee. Magaalaan guddoon Oromiyaa maal jedhamti jennaan Fiichee jedhee kutaa 3tti garuu kan inni barate Finfinnee jechuudha. Kana dhabdeerti. Kan itti aanuuf si gaafadhu. Tole. Sirna gadaa keessatti ijoolleen dhaloota kaasee 0 hamma waggaa 8 maal jedhamu? Gaammee xixiqqaa. Yaalime? Dhalootarraa dhalattee daa'imni dhalattee haga waggaa 8. Dabballee. Argatee jira dabballee. Dabballeetti ani hoo? Dabballeetti ani? Gaammee xixiqqaa. Gaammee xixiqqaatti ani hoo? Gaammee gurguddaa. Gaammee gurguddaa itti ani hoo? Kuusa. Gurbaan cimaadha baay'ee gaariidha. Tole mee baga ayyaana booqaa birraatiin isin ga'ee ka jettu haadha kee abbaa kee afeeri mee baga isin ga'ee jedhi. Baga booqa birraatiin isin ga'ee baga ayyaana bariitiin isin ga'ee. Silleen baga isin ga'e.
Ijoollee amma immoo keessummaa biraatiin of biraa qabaa. Baga booqaa birraatiin isin ga'e iddoon jirru magaalaa Fiicheetti guyyaan har'aa guyyaa ayyaana booqaa birraati. Tolee mee gaafii wayii isin gaafadhu. Surree jilbarraan dhumte abbatu waraannataa deega ijoollummaan dhufte bakka duwwaa. Surree jilbannaa dhumte abbaatu waraannataa deega ijoollummaan dhufte abbaatu dhookataadha. Abbatu tattaafata. Abbatu tattaafataadha. Argataniiru haamilee jabaatu isaanii barbaachisa ijoollee. Baay'ee jajjaboodha. Uummata keenya uummata Fiichee keessa jirtanis jaalleewwan koo bakka biraa jiraattanis tan nageellee Booranaa isaa jiraatus jaalleen koo raayyaa ittisa biyyaa wajjiniin baga hoggaa bara 2017 isiniin ga'e jedha. Baga isiniin ga'e. Bara nagaa, bara jaalalaa, bara dhugaa itti deemnu nu haa taasisu jedha. Baga isiniin ga'e jedhaniiru isiniinillee baga ga'ee ulfaadha galatooma. Ijoollee amma immoo keessummaa tokkoon of biraa qabaa. Baga booqaa birraatiin isin ga'e jedhu achumaanis ergaa dabarfatan qabu gaafii gaafatamanii fi deebisan qabu. Gaafii wayii isin gaafachuuf. Tole magaalaan Fiichee magaalaa guddoo godina kamiiti? Magaalaa Fiichee godina Oromiyaati. Magaalaan Fiichee magaalaa guddoo godina kamiiti? Kan Oromiyaati. Kan Oromiyaati yaalee jira. Hin arganne kaajoolli. Hin arganne isin Oromiyaan barattuu mire magaalaan Fiichee magaalaa guddoo godina kamiiti? Tole mammaaksa keessaa tokko isin gaafadha. Akka abalu sirbaan bakka duwwaa itti naa guuta. Morma nama dabsaa. Argatee jira. Akka abalu sirbaan morma nama jallisaa jedhama. Baay'ee gaariidha. Uummata Oromoo maraan baga isin ga'een jechaan. Ulfaadha galatooma. Maqaan keessan? Bilisummaa. Afoola keessa. Afoola afaan Oromoo keessa. Tunuu warri rafnaanii tajette. Eenyu? Sareedha natti fakkaate. Argatee jira. Sareedha jedhee jira. Deebisee jira ijoollee. Amma ijoollee barattuu takkan of biraa qabaa. Maqaan ishee eenyu akka jedhamu, eessa akka jiraattu, kutaa meeqa akka barattu, gaafilee itti aananii gaafatamanis akkamitti akka deebistu. Misirritti itti qophaaftee jirti fakkaatti. Akkam nagaa? Jirta? Jira. Eenyu maqaan kee? Maartaa Biraanuu Tulluun jedhama. Tulluun kee eenyuti? Kan Baqqalaa. Baqqalaan kee eenyuti? Dibaabaa. Dibaabaan kee eenyuti? Fayyisaa. Fayyisaan kee eenyuti? Amma kanaatti amma beekame. Baay'ee gaariidha, baay'ee gaariidha. Kutaa meeqa baratta? Qormaata waliigalaa kutaa 8 ministirii fudhee gara kutaa 9. Tole, mee sirna gadarraa si gaafadhu. Tole, sadarkaa gadaa keessatti sadarkaan raabaadorii waggaa meeqaa ga meeqate? 32 hanga 40. Deebistee jirti sadarkaan raabaadorii waggaa 32 hanga 40ti. Gara hibbootten si deebisa. Wal bira jirti waliin agartu. Ija. Argattee jirti ija baay'ee gaariidha. Tole, galmi guddaan jiddugala aadaa Oromoo Salaale eessatti argama? Magaalaa Fiichee. Magaalaa Fiichee keessatti argama. Tole, siidaa gootota bebbeekamoo galma san keessatti argaman keessaa lama maqaan aadaa. Jeneraal Taaddasaa Birruu. Baay'ee gaariidha. Agarii Tulluu. Baay'ee gaariidha. Taaddasaa Birruu, Agarii Tulluu fi gootota kanii fi kan kana fakkaatan tochi keessatti argama. Deebistee jirti. Tole, baga booqa birraatiin isin ga'e hundumti keessanuyyuu. Bara dhufe kanatti maal fa'aa hojjechuu karoorfatte? Ani kanan karoorse barnoota koo gara kutaa 9 kana jabeessee barachuu fi kana maddiitti immoo aartii jalqabeen jira. Aartii koo kanas immoo Aartii maalitti? Muuziqaa moo? shubbisa. Shubbisa? Kanaafiniyyuu warri aartii keessas jiraattan, warri barnoota keessanis barachaa jirtan, warri maatii keessan bira jiraattanis, iddoo garaagaraas warri jiraattan barnoota keessanis haa ta'u hojii biraa seeraan hordoftanii jabaattanii akka hojjettan abdiin qaba. Galatoomii baga booqa birraatiin si ga'e. Ameen ka waliin baga nun ga'e. Amma immoo ijoollee barataa tokkoon of biraa qabaa. Maqaan isaa eenyu akka ta'e, eessa akka jiraatu, maal akka hojjetee of barsiisaa barachaa akka jiru isinitti himaa. Eenyu maqaan kee? Ashannaafita ganeedha. Kutaa meeqa baratta? 3 gara 4. Baay'ee gaariidha. Gaafii wayii si gaafadha.
Tole jette. Magaalaan guddoon godina Shawaa Kaabaa maal jedhamti? Magaalaan guddoo godina Shawaa Kaabaa Finfinnee. Yaalii godhee jira garuu hin arganne. Magaalaan guddoon godina Shawaa Kaabaa ishee amma keessa jirtu Fiicheedha. Baay'ee gaariidha, yaaliin kan kee bareedaadha. Tole, mee mammaaksa tokko si gaafadhu. Jibicha boruu korma ta'u bakka duwwaa naafiti. Jibicha boru korma ta'u xiqqaa boru guddatu jechuudha. Yaalii godhee jira. Jibicha boruu korma ta'u haada irratti beeku jedhama. Baay'ee gaariidha. Baga siin ga'e jedhimne uummata. Baga siin ga'e baga bara 2017 siin ga'e jedha bakka. Mee hawwiin kee gara fuulduratti bara kana bara amma 2017 kana maal fa'aa karoorfatte? Ani hawwiin kiyya baradhee hiriyoota kiyyas akkasumatti isaan gorsee bakkuma namni ga'e ta'an hin barbaada. Baay'ee gaariidha. Baratee bakka guddaa gahuu hawwii qabaa. Waa hunda waan isatti tole hunda hojjeteet bakka guddaa gahuuf carraaqaa jira. Galatoomi jennaani galatoom. Galatooma. Ijoollee ayyaana booqaa birraa bara kana sababeeffachuudhaan har'aaf kan qabanne kanumaan xumurra. Baga booqaa birraattiin isin gahe barri quufaa gabbina gadaan roobaa nagaa isiniif haa ta'u jenna xumurre.